Ani gaddoo baay'een hojjedhe meeshineerummaadhaan hojii kana dhaabbataa miti. Okay. Okay. Finfinnee keessallee naannoo Burraayyuu tajaajilteetta jechuudha. Waldaa Maanuweel Paappistii waggaa bara koronaa sana bara sana Garaambootti deebi'ee ani akka magaalaa Sandaafaa bakkeetti walitti qabaa waldoota sagaliiti isiniin jedheera. Haa ta'u garuu namni ragaan haa ta'u Abiibii Murtii waggaa 3 kana. Erga dhugaa barteeti ji'a 3 turee jettee mee garuu baadhe dhugaa baruu fi islaamummaatti dhufuuf fatiraan kana gidduu jiru yookiin yeroon kana gidduu jiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video irratti cuftani banaafi maayikisa. Inni salaamataa gaafate ati muratu bana dhusee ergeera. Amma dhaga'ama. Ifa messenger kami. Laa abshir rakkoon tokko hin jiru. Ofii kee cufatti akkam nagaadha miti? Alhamdulillah galata rabbi. Lah gadi rakam isin nagabdu. Nagaa fayyaadha miti? Indi keessanu nagaa kam jirtan naguma mi? Alhamdulillah jabaattu. Baga jiraatan alhamdulillah jira wallahi gaarii jira. Jazakumullahu khairan. Jabaadha tifu rabbi isin bira jiraata. Egaa obboleessa keenya akkuma argaa jirtan obboleessi keenya Ibrahim Afarroo keessumaa keenya guyyaarraati. Hundi keessan sheerii godhaati waan inni qabu ekspiriyaansii isarraatii fudhanna. Egaa duraan dursa obboleessa keenya Ibrahim baga nagaan gara gaaffiif deebii gochuuf gara miidiyaa gama tiiktookitti baga nagaan dhuftu jechuudha barbaada. Itti aansuudhaan yaada kiyyaa fi waamicha kiyya fudhattee affeerraa kanaaf tole jettee waan si gaafachuuf barbaannuuf eeyyamamaa taate waan dhufteef irra deebiidhaan galatoomsii jechuudha barbaada. Mee Ibrahim har'aa kun yookaan immoo anfarroon yookiin afwan wandeen anfarroo kan jedhamu kun eenyu mee waa xiqqoo gara islaamummaatti osoo dhufeen dura waan turte mee xiqqoo nuuf himuu dandeessaa? Isinillee affeerraa kana dhaabbachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Yeroo jalqabaa afaan kanan turee yookiin kanan itti dhaladhee godina Amboo jala aanaa miidhaqanii ganda bakkaa fa'aa Abeetoo keessatti kan dhaladhee kanan dhaladhee alamii atoomaa kanan abbaan koo immoo hirphasaa buusaa balii qoree dalasaa kormee gichillee odaa jedhama. Kana keessatti dhaladhee immoo amantii kiristaanaa yookiin pirotestaantii kan jedhamu waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus keessatti dhaladhee kanumaan gaafatuun jiru ro'ootaa fi jabboota irraa horii tiskuudhaan guddannee akkuma keessatti immoo abboota keenya jalatti argaa gara amantii keessatti dhalanne gaan jennu yeroo sana keessatti dhalanne jenna. Keessatti dhalannee keessaa baane keessatti gara waamichaa egaa akka amantaa keessa tureettan dubbadhaa gara waamichaa wangeelaa itti dhufee hojjetaa wangeelaa ta'ee naannoo waggaa 19 kana gidduu hojii wangeelaa waldoota 6 isaan irra hojjechaa ture. Waldoota 6 gara hojii keessa osoo hin deemeen dhiifama guddaa gara hojiitti osoo hin darbeen dura egaa miidhaqanyitti akka dhalatte nutti himtee jirta. Miidhaqanyitti amantaa kana kan jalqaba baratte miidhaqanyitti irratti amantaa kana keessumatti dhaladhee guddadhee achuma waldaa warra wangeela makaana Yesuus Eden Gannat kan jedhamu keessatti barnoota otoo gara barsiisummaatti dhufiin duratti yookaan immoo paastariin ta'een duratti nagaama sagaleen kiyya. Niitoorkii kiyyaa jedhamaa dhagaa jirtu moo kan isaati? Kan isaati malee keessanii miti. Okay. Rabbaa sirreessu inshaallah.
إبراهيم أصديبي خير إن شاء الله. لا لا دربت دامي وجرات ني تركي سنة فكاتا كما كمل تكون دربت راشتو سقلين كوكوتيمو مال جيتشود yoo deebite Ibrahim tokko tokko barreessi. As jalaa baatu malee waan si gashunatti fakkaatu ba'iiti deebi'ee asirraa buutee naannaman gashoo ba'anii deebi'an malee. Na dhaga'aa jiraatti ba'iiti deebi'e. Maaltu jeeqaa jira joo? Isin jeeqaara mukayyafachuu hadhee duuree dafqaan khayr inshaallah. Mukayyafa tuursaa jira na maal goonare? Namni mukayyafa manaan qabnee jiraa? Fayyiba ursaa utoo ammaa asirratti baatan keessan immoo gurra numa qabachiisa. Inni ursaa amma mukayyafni kun nutti garuu dhagaamaa jiru maal bakka ta'e hin beeku. Era dhiisaa mukatiin na ajjeesa. Uummata nama ayyaanni maaltu ursa biyya arabaan jirtan ta'a warri waan akkasii gaafattan malee sa'aatii kana maaltu waa ursa jedhamee namatti hin dubbatamu. Ibrahim tokko tokko barreeffataa jira. Khayr inshaallaati. Ursa malee dhaamsaan jiru gaarra. هيا إبراهيم النجامة النجامة ما نرتب لاني أمو إبساط بدي أكم ري إبساط بدأ إبساط ديبني مو ديبير ديبي هيا تولي غافين الرد أبدي gara barsiisummaatti osoo hin seeniin dura paastarummaa akkamitti fudhate paastara na fakkaatu dogongoruudha baadhe jechuun lallabaa wangeelaati otoo gara barumsaatti yookiin barsiisatti hin dhufin akkamitti sadarkaa lallabaa kanarra geesse. Akkuma isin jettan ani paasteris miti muudama raajummaas muudama paasterummaas hin qabu kan koo paasteriinis ga'ee qaba raajiinis ga'ee qaba garuu namoonni maqumatti tolee nama waamu ani akkuma isin jettan hojjetaa wangeelaadha. Ani gara waamicha wangeelaatti namni tokko gaafa dhufu ulaagaa ittiin waldaan kiristaanaa waamicha gootu qabdi. Waamicha gootu qabdi ulaagaa ayyaana isa jedhamuu fi kennaa tajaajilaa akkaataa saba wajjin walii galuu ayyaana isa jedhamu ayyaana nama laalanii tajaajila nama laalanii tajaajilli tajaajila sunii ija akkamii qaba isa jedhamu irraan kan ka'ee waldaan gara waamicha kanaatti nama waamtee ijjisaa yoo paasteriidha ta'e paasteriidhaan muddii raajii yoo ta'e raajiidhaan hojjetaa wangeelaa yoo ta'e hojjetaa wangeelummaadhaan muddii ani garuu kanani hojjechaa jiru hojjetaa wangeelaadha garuu fuula kana fuuldura immoo gara paasterummaatti na butuudhaaf yookiin na muuduudhaaf waldaan karoora qabdi turte. Okay. Haya galatoome egaa akkuma ati jette yoo sila paasterii isin ture gara paasterummaatti deemaa tureette lallabaa wangeelaati. Haa ta'u egaa lallabaa wangeelaa gaafa jalqabde magaalaa kamii fi bakka kamitti jalqabde? Ani kanatti jalqabe biyyumatti daladhee aanaa miidhaqanii keessattani tajaajila jalqabee biyyoota garaagaraa deemee Arsii lixaa Jimmaa Harar biyyoota baay'ee deemee otuma muudama yookiin otuma gara hojjetaa wangeelaatti dhufin tajaajilaa ta'ee konfiraansii isa jedhamu kun namoonni illee na beekan jiru jechuudha kana jala biyyoota adda addaa deemee konfiraansii isa jedhamu otoo gara hojjetaa wangeelaatti dhufin ayyaanuma isa jedhamuun biyyoota adda addaa deemnee konfiraansii otoo tajaajillu biyyoota madaaladhee guddadhe keessatti jechuudha nama miidhaqanii waldaa makaana Yesuusii keessaa gara waldaa muluu wangeelitti qobaadhuma koo ba'eetanii amma waldaa guddaa miseensa 600 700 800 ta'u qobaa ba'ee waldaa kana hundeessee namoonni jiru gaazaallee jiru jechuu dhiisuu danda'u hirmaa miti maafaa namoota baay'eedha gaasaa wajjin taane hundeessine tajaajilaadha innaa sana hojjetaa wangeelaa ta'uun ta'in tajaajilaa hojjetaa wangeelaa ta'uu fi tajaajilaa ta'uun garaagarummaa qaba wanti hubatamuu qabu tajaajilaa jechuun akkasumatti deemanii yeroo sagantaan kennamu waldaa keessatti kan tajaajilan yoommoo namni sun sirrii tajaajila immoo ta'e konfiraansii waldoonni garaagaraa kan barbaadanii deemanii kan tajaajilan yoo ta'u akkaataa akkasitti tajaajilaa ture hojjetaa wangeelaa ta'ee hojjechuu kanan jalqabee
waldaa Buraayyuu waldaa Amaanu'eel Paappistii kan jedhamtu keessattan wangeelaawummaadhaan bara 2008 haaluu jalqabe. Okay. Bara 2008 egaa waldaa hundeessitee achi keessatti tajaajila jalqabde. Sana booda kan jalqabde akkuma jettee Uganda sana keessatti miidhaqanye. San booddee achirraatii gara kamitti dabarte? Egaan iddoo baay'een hojjedhachi amboo waldaa biiftuu keessa tajaajilaa kanatti ture naannoo waggaa 6 biiftuu wangeelaa kan jedhamu namoonni jila jiraatan kiristaanonni beekuu danda'u. Achiin tajaajilee achi immoo waldaa Amaanu'eel Paappistii Buraayyuu kellaan tajaajilee achi immoo waldaa Amaanu'eel kan jedhamu laga Xaafoo laga Daadhii kan jedhamu ani gaddoo baay'een hojjedhe mishineerummaadhaan hojii kana dhaabbataa miti. Okay. Finfinnee keessallee naannoo Buraayyuu tajaajilteetta jechuudha? Waldaa Amaanu'eel Paappistii waggaa bara koronaa sana bara sana gara Ambootti deebi'ee waggaa 3 tajaajilee. Tole. Dhumarra garuu gizee Islaamaa dhufuudhaaf jettu kanatti turte Finfinnee keenyatti hin fakkaatu. Kana turte I think kan tajaajilaa turte Sandaafa bakkee waldaa Qaayilootidha. Tole. Waggoota amma kana jalqabarraa kaastee tajaajila kana gaafa tajaajilaadhaa turte. Gaafa lallabaadhaa turte. Egaa akkuma beeknu lallaboota garaagaraatu jira. Lallabni lallabdan keessaa irra caalaan isaa Yesuus Kiristoos gooftaadha jechuudha. Kan yeroo hundayyuu leellifamuu fi lallabamu jechuudha. Dingata raajii ta'e immoo Yesuus hin fayyisa jechuudhaan fayyisuudha. Inni tajaajilus Yesuus fayyisaadha, Yesuus gooftaadha jechuudhaan lallaba. Gaafa Yesuus Kiristoos gooftaadha jechaa turte yookaan immoo Yesuus fayyisaadha jechaadha turte. Guyyaa tokko otoo waa'ee Islaamummaan dhaga'een, otoo waa'ee amantii kanaa hin hubateen, otoo waa'ee Musliimaa kana keessatti qorachuun jalqabeen dura gaaffiin sitti ka'ee beekamoo hin beeku. Sirriidhuma jettee ittiin deemte moo Yesuus Kiristoos gooftaadha jetteeruma sana fudhattee kanumaan deemte? Ani xiqqummaa makaasee gaaffiin jaalladha beektee yeruma waldaa warra wangeela makaana Yesuus aanaa miidhaqanii waldaa Eden Gannat keessa yeroo jiru xiqqummaa makoo ta'ee gaaffiin kaasa beektee gaaffii macaafa qulqulluu keessaa gaaffii kanatti ta'u yeroon kaasu isarraan kan ka'e gaaffii sanarraan kan ka'e waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus keessaa gara waldaa mulu wangeelitti iyyuu akka bahuu fi akka baasu kan na godhee kutee akka baasu kan na godhee gaaffiidha. Gaaffiin gaafadhudha. Gaaffiin sun waa'ee cuuphaatii fi waa'ee caarrataa jedhamu waldaa keessa jira. Namoonni kiristaanonni jala jiran hin beeku. Ani amma dhugaa jiruun dubbadha. Dhugaa jirudha malee ta'innaa yookiin immoo filootikaa miti. Innaa kanarraan kan ka'e gaaffii kanarraan kan ka'e waa'ee cuuphaa fi waa'ee caarrataa gara biraan immoo waa'ee kaffaltii gibira sinodoositti yookiin immoo kaffaltii waldaa sana gara waldaa biraatti kaffalamu maaliif kan jedhu kana sadanirraan kan ka'e gaaffii otumaan gaafadhu ni ta'uu dinna waldaa sana kutee anumatu baase qobaa koon ba'ee isaa booddee ammas immoo dhufee gara Finfinnee gaafan galuu barnoota teoloojii nuu kennanii waldumti waldaan Qaayilootii barnoota teoloojii gaafan kennanii gaaffii gaafan gaafachuu jalqabu birootti illee na waamanii gaaffii akkasii kana hin gaafatiini. Gaaffii dhugaa gaafa gaafatamu gaafatinaa nuun jedhu qobaatti. Immoo dirqama macaafa qulqulluu gaafachuun nuti ta'a. Gara amantaa musliimaa otoo hin dhufiin dura ani akkaataa musliimatti dhufu gaaffii guddaa kan natti ta'e akka magaalaa Sandaafaa bakkeetti walitti qabaa yookiin geggeessaa tamsaasa wangeelaa waldoota 9. Sirriitti kan hubattan barbaada. Walitti qabaa yookiin geggeessaa tamsaasa dhugaa ba'umsa wangeelaa namoonni jala jiru waan ta'eef Sorry, amma sitti bilbilamaa jira ta'uudhaa danda'a. Rabbaa laaffisu. Ajaa'iba. Ofirraa cufuun dandeessu bilbila? Amma reef dhufte bilbila moo niitoorkiidha? Innagama. Amma nagama sitti bilbilameetu? Hello. Innagama.
dhaga'u jirra. Okay. Nama tu narratti bilbile inni dhaga'ama. Irra cufi yeroo si Eeyyee. bilbilan irratti. Innaa kanaafi tol. Amma dhaga'ama? Itti fufi. Hello. Innaa ani akka magaalaa Sandaafaa bakkeetti walitti qabaa wardoota sagaliiti isiniin jedheera. Haa ta'u garuu namni ragaan haa ta'u Abiibii Murtii waggaa 3 kanaan dura karaa imoo waliif falmaa kan turre gara amantaa musliimaa dhufuu dhiisii yaaduu dhiisiiti hin yaadamu abjuudha. Gara amantaa musliimaa kanan dhufu kana yaaduu kanan falmuu namoonni amantaa musliimaa keessa jiran gara amantaa kiristaanaa yookiin gara amantaa koo akka isaan dhufan malee wallaahi gaaf tokko abjoodhee yaadeen gaaf tokko kunoo ragaadha naannaa waggaa 3 booda dubbachuu danda'u kan waliin falmaa turre falmii guddaarra kan turre nuti gara amantaa musliimaatti akkasin dhuftan malee an akka amantaa musliimaa dhaquudhaaf gaaf tokko falmeen beeku. Haa ta'u iyyuu malee gara amantaa kanaa akkan dhufuuf irra caala laphee koo keessaaf sammuu koo keessa kan nabe tamsaasa wangeelaa kan otoo tamsaamnu yookiin otoo dhugaa ba'aa jirru gaaf tokko Yesuus dhugaadha, karaadha, jireenyaa, fayyisaadha, inni waaqa guutuudha, nama guutuudha inni otoo dhugaa ba'aa jirru nagaama sagaleen koo. Otoo dhugaa ba'aa jirru dubartii tokko diimtuu furdoodha. Baay'ee nama guddoodha. Namoota baay'eetti dhugaa ba'eera. Gaaf tokko dubartiin sun gibbii keessaa gadi nutti baatee akkana nun jette. Gaafa nuti Yesuus gooftaadha, Yesuus waaqayyoodha, Yesuus karaadha, dhugaadha, inni jennee gaafa nuti dhugaa baanu lama wal irra deemna. Dubartiin kun garuu baatee akkana jette. Nuti jetteenaan nuti waaqa nyaanne, waaqa hin dhugne, waaqa hin rabne, waaqa hin dhalchine, waaqa hin dhalle, waaqa tokko rabbi tokko gubbaatti waaqeffannaa naan jette. Kana duwwaaf saganna naan jette. Dhagaamaa jira miti? Yeroo dubartiin kun akkana naan jettu ani kanan dhugaa isheetti ba'u sammuu kootti dhufee inni isheen waaqa nyaanne, waaqa dhugne, waaqa rabne, waaqa dhashine, waaqa dhalle, waaqa nyaanne, waaqa dhugne gaafa isheen naan jettu nututti dhugaa ba'a gaafa isheen natti dubbattu waaqa nyaanne, waaqa dhugne, waaqa rabne, waaqa dadhabne jettee waan baay'ee waliin falminee sammuu koo keessa gaaf sana gaaffiitu na keessa dhufe gaaffinsi keessa dhufee beekaa kan naan jette gaaf sana gaaffi na keessa dhufe. San dura Yesuus nagaadhuma jettee taate jechuun waaqayyumadha jettee isa malee fayyisaan hin jiru jettee lallabaa turte akka gaaffiin tokko seehan kaane jechuudha. Lubbuu koon kenna malee saachitti lubbuudhuma koon kenna otooti naqaltee otooti najjeefte lubbuu koon kenna maaliifi sababii amantaa kanaaf qawween irratti tokko eeraa gaafa waldaa hundeessuu gaafa rakkinaa wandeen akka bifa isaa miti. Namoonni waa'ee koo beekan jiru aarsaa guddaa kaffaleera. Lubbuu koon Jaartii diimtuu furdoo jette sana waaqayyoon bakka jirtutti ishee eebbisu jalqabaa gaafiin akka sammuu keessa bu'u kan goote haa galatoomfamtu. Ammallee barbaadaan jira dubartii kun of keessa barbaadaan jira guyyaallee yaadaan ture erga musliima ta'e eessatti nan argata. Hayya. Tarkaanfiin egaa sababa gaaffii sana gaafa isheen si keessa buustee jettu itti aanuudhaan maal goote mee san booddee erga isheen gaaffii kun qalbii keessa erga bu'e booddee gara maalitti tarkaanfatte? Isaan booddee gara itti tarkaanfadhee gidduuttan otoon immoo fayyadamuu hollaanii kana miidiyaa baay'een fayyadamu beesbay Habiibiin na beekaa isa duwwaadha kan faana haasa'u. Imoon kun jalaa dileetii ta'ee bilbilli na jalaa badee tiiktookii immoo hin qabu namootuma tiiktookii banadhu jedhee isaan booddee ani kana murteessee Habiibii barbaadutti murteesse Habiibii uummatni dubbadhaa isa faana gara ji'a wayii addaan banneerraa ijoollee dubaraa meeqan gaafadhe namoota baay'ee keessa galee nan gaafadhee nan barbaade nan dhabee. Asitti dhiifama waasi gaafadhaa gaafa jaartittiin waaqni nuti gabbarru hin nyaatu hin dhugu gaafa isheen siin jettu Habiib Murtii faana dur waliin dubbattanii beektu san dura. Baay'ee waliin falmaa turre malee baay'ee hamma otoo wal bira jiraanne wal nyaatu. Yaa. Okay, rabbiin jaartii kana sababa godhe malee duruu Habiib Murtii waliin dubbataa turte jechuudha. Hayya san booddee gaafa gaaffiin kun sammuu keessa jaartii obboleettii kenna kun buustu barbaacha Habiib Murtii deemtee jechuudha. Hayyee imala keetti fuufi. Isa argachuu nan barbaade nan dhabee isa argachuudhaaf jedhee
Imo meeqan seenee nan dhabee tiiktookii baay'ee nan seenee nan dhabee inda'um abiibii nama jedhamu beektuun ijoollee baay'ee gaafannaan ijoolloonni musliimaallee baay'ee natti qaldaa turanii hiika isaallee natti mani abiibiin jedhin abiibii jechuun inni isaa kanallee dhugaa ta'u sobaa ta'u namoonni jallisanii naayii kan jiru weel ani garuu jechuun dhimeen barbaadaa ture egaa akka tasaas abiibii otoo in argatiin dura immoo isa dhumaa ammas immoo kana murteessee naannaa jaar fakkanaa galgala otuma tiiktookii ilaalu haadha manaa kiyya wajjin teenyee otoo ilaallu tiiktookii akkuma kana gaafan banu Abdii Raggaasaa fi obboleessi isaa falmii gaafa san jalqaba miidiyaa irratti haasa'an nan argee gaafan argu baay'ee tokkoon gadde beektee baay'een gaddee baay'een boo'ee haati manaa kiyyallee hin boossee dhuguma dhugaa hin boonye akkamitti akkas ta'a gurbaan kun maarraan kan ka'u kan jedhu baay'ee boonye ammoo deemu. Isaan booddee boo'ee ka'eetanii gaaffiif deebii isaanii lamaan gidduu jiruun hubachuu jalqabe. Isaan haasa'an obbolaa lamaan ta'anii Abdii fi buleessa addisuu haasa'aniin sirriitti sammuu keessatti qabachuun jalqabe. Nan qabee gaaffiin dura hunda keessa jira waa'ee Sillaasee waa'ee Yesuus ani waaqamuu waaqamiti hunduma isaa gaaf sana sirriis ta'uudha baatu bakka ana amantaa musliimaa nan ta'a jedheen gaaf sana galgala murteesse. Boo'ee ka'een gaddee ka'een nan murteesse bakka. Itti deebiin ammas habiibii koo barbaadutti ka'e. Hayya egaa ati duran boossaa bu'aadhuma imimmaan xaragachaa sooftiidhaan furrii baafataadhuma dhumarra awwaalteedhuma deebitee asuma boossee awwaalteeti as deebitee islaaman ta'a bakka jettee murteessitee toleeshe abii murtii barbaachittee galte hayyee imalli kee kunoo akkamitti siif milkaa'e qaxitaa isaan argatte moo barbaacha kee booddee akkam taate? Okay, Abibii murtii argadhee isaa booddee Abibii nan argadhee Abibii irraanis Diinaa Yaasiin nan baree Diinaa Yaasirraan namoota garee shaadaa kana nan barees illee dubbisuu nan yaadetu illee naa dubbifamuu diddee keessaan illee bilbila si gaafadhee hin diddee Abdiillee bilbila nan gaafadhee Abdiin illee bilbila isaa naa kennuu didee namni biraallee bilbila isaa naa kennee naa kaasuu didee isaan booddee egaa wal'aansoon keessa ture wal'aansoo hamaadha wal'aansoo cimaadha. Abibii faana yaada naasee baay'ee qaba maaliif yaani nama hojjetaa wangeelaa ta'ee miindaa waldaa sana argatudha. Konfiraansii biyyoota baay'ee nan deemanii ba'aa lixaa kaaba kibba iddoon deemin Oromiyaa kana jala namoonni hedduun waan na beekaniif dhugaa dubbachuudhaaf nan deema. Akka beeta kiristaanii akka tokkummaa waldoota kiristaanaatti waldoota hanga waldaa soddomaatti deemeera waldoota tokkummaan qobaa ko guyyaa sadii nan tajaajila gaasa kana biraan darba kanaafi erga murteessee booddee Abibii faanas waan anaasee qaba waa'ee dhuunfaa koo lafa karaa mootummaa dubbadhuma dhiisuu laata karaa dhimma amantaa yookiin immoo karaa abbootii amantaa kana lafa argachuudhaaf akka magaalaa Sandaafaatti gurmoofne qabna isa argachuudhaaf jedhee isa argadhee tan baadha Abibii faana kananii kaayyessee isaa booddee kanaan otoo jirru otoo kanaan jirru amma falli tokko naa dhufe beektee falli tokko halkanii guyyaa nan cannaqamee boqonnaan dhabee algatti hirkadheen ciisaa soofatti hirkadheen ciisaa yoon bahee maalan ta'a akkaman ta'a miindaa dhiiseen ba'a maatii dhiiseen ba'a biyya kana jiraachuu hin danda'u waan jireenya ulfaata ergadhee booddee waa tokko murteesse otoon mana amantaa sana keessa jiru bilbilamaa jira. Otoon mana amantaa sana keessa jiru waan murteesse tokko sittan himu. Ani mana nyaataa nan qaba yookiin mana nyaataa miti mana bunaa nan qaba tumaan hojii wangeelaa hojjedhu musliimota irraan poolis kolleejjii fuuldura Sandaafa bakkee irraa 10,000 fuudhetanii bunaa nan nagadaa isaan immoo musliimota baay'ee wal jaalatu bakka baay'ee wal jaalatu adeemsi isaanii wanti hundi isaanii ta'uu murteesseera garuu baay'een isaan jaaladha bakka baay'ee wal jaalatu anillee keessa kotti baay'ee isaan jaalachuun jalqabee isaan booddee mucaan tokko mana shaaworii qabaachuma maqaa isaallee beeku fiigee dhaqeetanii namni musliima ta'e sheekni jiraayyii gaaffii hin qabaa gaaffii quraanaan qabaa sheekana barsiistaan jedhan ani garuu gaaffiidhaaf otoo hin ta'in maal akkan godhuun isaan gaafachuu barbaadeen